Dan torban sadaffaarra jirraa adeemsa ofii waaqayyo waliin godhachuu isa jedhu irratti har'a hin xumurra. Waa'ee deemsaa dubbachaa irra. Deemsi murteessaadha waan ta'eef akkuma namni manaa ba'ee iddoo tokko ga'uudhaaf GPS yookiin karaa agarsiiftu hidhatu Hafuura qulqulluu wajjin hidhatanii deemuun jireenya kiristiyaanaatiif barbaachisaa akka ta'e dubbachaa turre. Henook waggaa 65 ta'ee Matusaalaa dhalchee Henook waaqayyo wajjin adeemsa godhatee Matusaalaa erga dhalchee booddee waggaa 300 ilmaanis intalootas dhalche. Barri Henookis hundinuu waggaa 365 Henookis adeemmi isaa waaqayyo wajjin waan godhateef dhaggeeffadha. Henookis adeemmi isaa waaqayyo wajjin waan godhateef hin argamne waaqayyo isa fudhateera jedha Abbaan Gammachiis. Adeemsa isaa waaqayyo wajjin godhatee jireenya isaa madaalliin jireenya isaatii waaqa isaa godhate. Wanti sagalee garasiif garanaa keessaaf alaan dhageessanutu jiranii isaan kanatti yeroo laanne anaan kan na baasu waaqayyo wajjin deemuudha jedhee murteeffate. Waggaa 65 waaqa wajjin deemeera. Ergi Matusaalaa godhate immoo hima murteesse kana inni hafe barri koo waaqayyo wajjinan fixa jedhe jaarraa 3 jechuudha. Deemsi koo kana booddee jiru wanta waaqayyotti tolu qofaan godhaa jedhee murteesse. Waaqayyo wajjin hin deeme. Dhimmi isaa dhimma disipiliiniiti. Dhimmi isaa dhimma murtooti. Dhimmi isaa waaqa wajjin walii galuuti. Dhimmi isaa wanta waaqa jedhee dhaga'uudha. Dhimmi isaa waa'ee achi ilaaluu as ilaaluu miti. Isa duukaa bu'an Kiristoos kanatti jireenya ofii kennuuti obboloota koo. Dubbiin kiristiinaadhaa dubbii nama laalanii deeman miti. Dubbii murtooti. Dubbii murannooti. Inni duukaa bu'e kun na baasa jedhanii wajjin hin deemuuti. Nama laalanii waan deeman miti. Wanti nama laalanii dhaqan nama laalanii dhiisu waan ta'eef. Dubbii ofii jireenya ofii Kiristoosii wajjin walitti dhi'uuti na baasa jechuudha. Shaadiraaq fi Abdineegoon akka jedhan. Inni nuyi itti amanne kun amanamaadha jedhan. Nu oolchuu baatus isin dhaabuudhaan kanaaf nuyi tasumaan sagannu jedhan. Sabaatu kamiiti meen? Waa'ee of kennuuti, waa'ee itti of dhiisuuti, waa'ee waaqayyo duwwaa godha jechuuti malee waa abaluu godheef duukaa deeman miti. Dubbiin deemsaa amantii. Waaqayyo wajjin karaa isaa godhate jenne. Deemsi waaqayyo walii wajjin jechuun waan sadii keenya tarkaanfii amantii fudhachuudhaan. Tarkaanfii beekumsaa miti. Tarkaanfii nama laalanii godhuu miti. Waaqayyo na baasa jedhanii itti lixu. Jireenya Musee dhaggeeffanne yeroo darbe. Jireenya Iyyaasuuf luboota sana warra bishaan muka guuree deemu Yordaanositti gadi lixan sanaa kaafne. Jireenya Phexros kaafne. Tarkaanfii amantii fudhachuudha. Torban darbe immoo argamuu waaqayyoo keessa deddeebi'u. Walking in the presence of God. Argamuu waaqayyoo iddoo waaqayyoo argamu filachuu. Spiritual sensitivity qabaachuu wal makuu dhiisu wanta namoonni godhan hundumaa gochuu dhiisu na baastaa iddootti argamte duwwaatti argama yaa hafuura waaqayyoo jedhanii hafuura waaqayyoo duwwaaf iddoo kennu. Afeerra biyya lafaa diduu Museen amantiidhaan ilma intala Fariyoon jedhamee waamamuu dideedha. Amantiin dideedha. Akkuma isinitti mee birth certificate insa ilma intala Fariyoon ishee torgate waan ta'eef ishee guddifate gatii harmanni hodhe yoo kaffalte guddifte waggaa 40 paalaasii keessa jiraate jireenya mana Fariyoon keessa akka ga'utti beeka gaaf tokko garuu iddoo tokko ga'ee hin ta'u jedhe akka kanatti jiraachuun naaf hin ta'u nagaa jedhe jireenyi kiristiinaadhaa ilaalanii waaqayyo duwwaatu na baasa argamuu kee keessa jiraadha jedhanii deemuudhaaf obboloota ko. Waaqa gara sanatti nu haa guddisu. Ayyaana sana nuuf haa kennu. Nutu danda'a miti inni nu haa dandeessisu. Nuyi nama akkas jedhe Daawiti. Ana yoo ta'e mogoleen koo si gaatee kufuudhaaf xinnootu hafe ati garuu qulqulluudha jedhe.
ani jireenya mucucoon taphadha kaleessa sin waaqessa sin jajaa har'a cubbuu keessan gangaladha jireenyi koo kun lixxe baatee ta'eera akka ati narraa barbaadutti hin deebine ati garuu qulqulluudha jedhe qulqullummaa kee irraa kan ka'e ati na geggeessuu dandeessa jedhe waaqayyo iddoo argamuu isaa keessa akka jiraannu barbaada iddoo inni itti argamu spiritually sensitive ta'uudha wanta namoonni hundumtuu godhan goona miti wanta waaqatti tolu duwwaa goona ameen ameen jennume waaqawwan waa gargaaru innarra dubbannee gabaabsinee walii wajjiniin hirmaannee gara irbaata gooftaa qulqulluu walii wajjin ayyaaneffachuutti darbinu yaa karooraa fi fedhii waaqayyo wajjin walii galuudha deemsi ofii waaqayyo wajjin godhachuun inni sadaffaan arra laallu karooraa fi fedhii waaqayyo wajjin waaqayyo jireenya keessa irratti karoora qaba seexannis biyyi lafaas jireenya keenya irratti karoora baasa akkuma waaqayyo nuuf karoora qabu diinni karoora qaba waaqayyo karoora jireenyaa yeroo nu baasu diinni immoo karoora badiisaa nu baasa egaa namni waaqayyoodha yaada waaqayyoo karoora waaqayyootti walii galee jiraata fedhii waaqayyoo gaafata waaqayyoo maal jettayda waanuma argametti namoonni itti lixanii fi dubulluq jedhe keessa lixu abbatee ilaallata namni waaqayyoo duukaa jiraachuusaa waaqayyo isaa wajjin ta'uusaa hubata kutaa nuyi dubbifne egaa Phaawulos Ximootiyoosiif barreesse boqonnaa 2:3-4 akkas jedha lamaaf kaaseen dubbisaa nagaatti gabiitti akka namoota waaqayyootti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf biyya bulchu keessatti warra aboo qaban hundumaafis akkasumas godhaa kun gaariidha fuula waaqayyoo fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha waaqayyo jedha lakkoofsa 4 waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'u fedha waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabatee waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha jedha fedhiin waaqayyoodha inni jalqabaaf inni giddugaleessi inni barootaan hin jijjiiramne namni hundumtuu akka fayyuudha waaqayyo namni akka fayyu barbaada jedha waaqayyo namni hundinuu nama tokko lama miti namni hundinuu akka fayyu barbaada jedha dhugaa beekuu biras akka ga'u barbaada eeggi fayyee booddee immoo gara dhugaa sanatti akka guddatu barbaada jedha kuni divine plan waaqayyooti karoora waaqayyoo isa bara baraati kun kanaafitu kas jedhamu Yohaannis 3:16 waaqayyo akkana biyya lafaa jaallatee jedha hammam akkana biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa amma kennutti jedha isatti kana nama baduuf miti jireenya bara baraa haa qabaatuuf maleedha kennuudhaan jaallate jaalalli waaqayyoo karoorri waaqayyoo ilmaan namaa akka bifaaf fakkeenya waaqayyootti kan uumamne martu ollaan kee inni iddootti lafti hojii hojjettu inni lafatti mucaa kee mana barumsaatti geeffattu inni itti karaa irratti argitu hundumtu waaqayyo akka inni fayyu barbaada namni hundinuu akka fayyu barbaada waaqayyo fayyinni kennaa waaqayyo biyya lafaatiif kenneedha maaliif fayyinni barbaachisaa ka jedhu Phaawulos warra Roomaatti yeroo barreessu hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyo isaanitti hirrateera jedha namni hundumtuu yakka jala jiraadha abbaa keenya Addaamirraa haadha keenya Hewaanirraa kan dhaallee amalli cubbuu suni waaqayyo irraa adda nu baase ditaachii nu godhe iddoo argamu waaqayyo keessa ala baase ilmaan namaa boqonnaa 3 uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti immoo
siif nadhiitti gidduutti diinummaa nanumaa jedhe Waaqayyo. Ani jedhe boficha taasaa ani siifi dubartitti gidduu sanyii seef sanyii kee gidduuttis diinummaan buusaa inni mataa keen buruksaa atis koomee isaa inni idditaa jedheera. Ani siifi dubartitti gidduutti warri macaafa qulqulluu kana hiikan akka jedhani this a proto evangelium wangeela kakumoofaa keessatti Waaqayyo akkuma namni karaarraa kaatee dugda isaatti gateeni abdii kenne. Ati har'a ilmaan namaa warra bifa fakkeenya kootti uummadhe jannata Eden keessa kaa'e warra wajjiniin dubbadhu geggeessu warra sagaleedhaan na wajjiniin haasa'an sagalee koo dhagaanii naaf abboomaman karaarraa kaachifte jannata Eden keessa akka ba'an goote waan godha jedhe Waaqayyo. Siifi dubartitti gidduutti diinummaa kaa'e Waaqayyo. Ati koomee isaa idditaa inni immoo mataa kee burussa jedhe. Yesus Kristos isa karaa obboleettii keenya Waaqayyo isa karaa obboleettii keenya haadha keenya Hewaaniini seexanni jannata Eden keessaa akka baanuuf karaa qopheesse Yesus Kristos immoo Maariyaam durbarraa dhalachuudhaan dugda ba'e. Karaa seen rakkinni yoo dhufeeyyuu iseenuma tarra yeellaasifte kana iseenuma sababa iseetiif biyya lafaa kana ba'amma kana goobaachifte ani immoo garaa Maariyaam durbaa keessa isa jiraataa sana kaa'eenani inni immoo fannoo irratti ol ba'ee Elohee lamaan sabaqtanii abbaa koo maana dhiifte jedhee wowwaatee hin raawwate jedhee raawwachiiseetu isatti barootaa fi dukkanaaf badiisa ilmaan namaa irratti karoorsite sana cabsa jedheen. Ati jannata Eden keessaa baafte alatti gadariite inni dubartii irraa dhalatu sun immoo warra gadi ba'an sana deebisa jedhe. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warra gadi ba'an sana warra Waaqayyoo wajjin gargar ba'an warra namaa wajjin gargar fagaatan sana dinni Waaqaaf nama gargar baase Addaamiif Hewwaan iyyuu haasaa adda addaa isaan gaafas. Seexanni namaaf nama gargar baasa namaaf Waaqa gargar baasa. Inni jedhe yeroo isaan araaraan Waaqayyo isa fayyisaa kanatti deebi'anii walitti dhufeenyi isaanii anaa wajjin illee araaramaa jedhe Waaqayyo. Walii isaanii gidduutti illee araaramaa jedhe. Waaqayyo Waaqa araaraati. Kanaafi fayyinni ilmaan namaa maraaf kan ittiin ta'u Kiristoos Yesuusitti amanuudhaani. Kas jedhee mirgamichi yeroo Yoosefii attaman godhaa jedhee dhiphate. Yoosef inni ishee kaadhimmates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuuf murtoo godhe malee himata duratti ishee yaa'illaasisuu hin barbaanne. Yoon beektu kaadhimaan isaa Maariyaam akka isheen ulfoofte yeroo dhagee dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murteesseedha. Sababiin isaa dubbii kana inni mandaraatti baase yoo dubbate dhagaan rukutamtee duuti waan ta'eef yoo masatrii adda baate iyyuu jireenyi ishee akka itti fufuuf eeggannaa godhe Yoosef. Utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan Gooftaa abjuutichi mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimaa kee Hafuura Qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuudhaaf hin sodaatin jedhee jecha taanuun isiniif dubbisa dhaggeeffadhaa. Isheen ilma deessi atis maqaa isaa Yesuus jetteen moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan fayyisa. Dhufaatiin Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufu ilmaan namaa cubbuutti fayyisuudhaan. Ilmaan namaa cubbuu isaa beekee harka isaa sama namaa sana jalatti yeroo baqatu yeroo biyya lafaa seexana hojii isaa ganee gara Yesuus Kiristoos dhufu jireenya isaa namni kennu Waaqayyo fayyina bara baraatiif nama sana kaadhimmata. Kanaaf karoorri Waaqayyo fedhiin Waaqayyo ni bara baraadha. Ilmaan namaa hundumtu fayyuudha. Saba sana keessa galleef aziraamnu yoo maqaan isaa ulfaatu. Mitiidhe saba fayyineef nutti mi'aa. Saba fayyineef dubbii Waaqa nutti mi'aa.
kadhanni nutti mi'a faarfannaan nutti mi'a rakkatoota gargaaruun nutti mi'a garaan keenya namootaaf raafama sababa mi'eeffanneef jaalala isaa kana saba jaalalli isaa kun jireenya keenya keessa jiru fitu nutti tola warra Yesuus Kiristoosin hin qabneef iddoon kun dabbara yidabbira jedhan isaan abboomma kanatti biti jarri kun taanii nama tokko haasa'u dhaggeeffatu nama dabbare akkasidhu nun dabbaru galanni isaa haa ta'u miila Yesuus Kiristoos jala taa'uun fayyina isaa mi'eeffanneerra waan ta'eef miila isaa jala teenye isa dhaggeeffachuu nutti tola karoorri Waaqayyoodhaa fayyuu ilmaan namaa hundumaati maqaan isaa ulfaatu hojii karoora isaa bakkaan ga'u immoo siif anatti kenne itti gaafatama qabna waa'ee lubbuu baduu yeroo tokko waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uu maal jenna beektu na dhagaa jirtu yoo inni fudhachuu dide maalan godhaa jenna maal yoom dhaqee amansiisiin jedheen amansiisiin hin jenne dhaqaati dubbadhaa nuun jedhe malee nama amansiisaa hin jenne anaan wangeela lallabinaan jedhe malee amansiisuun ga Yesuus Kiristoos yoo tokko bara wayyaanee naqabaniiti tokkummaa barattoota kiristaanota Oromoo wajjiniin hojjedha si miti kan ijoollee Oromoo walitti qabuunaan jedha lakkana miti jedheenaan Waaqayyoota walitti qabaan immoo nan tajaajilan jedha abuu maaliin qaba nama immoo walitti qabu dubbii isaa kanatu wangeelatu nama walitti qabaan immoo nan tajaajilan jedhe እንዴት አንተ እንደ ካድሬት ይናገራለህ ነው lakkani kaadirees miti jedhe dhugaadha dubbichi warra inni walitti qabee nan tajaajilan namoota inni walitti hin qabne anatti bittan tajaajiluu danda'a abuu maaliin qaba anoo taayitaa biyya lafaa kana waa tokko iyyuu hin qabu Kiristoosiin ala kanaaf yeroo baay'ee gaaffii kaamna waa'ee namootatti wangeela isatti hin fayyine kana himuudha hin sodaan jedhamee yeroo hoteelatti dhaqanii nyaata dhiyeeffatan iyyummaa wal ilaaluutti kaan namoonni kadhatamuun kadha turanii waaqa koo taa'ee iddoo sana gadi taa'ee isa nyaata naa kenne fayyaa naa kenne abbaan barbaade waan barbaade ta'u malee nan galateeffadhani waaqa koo tokko immoo maqaa jara sadaniin jennee nyaanna jedhu falaasummaa kiristinnaa bara kanaati Yesuusitti hin qaana'inaa innuu sitti hin qaana'u innuu siif qullaa buusuu hin dadhabne inni siif iyyuu yeella'uu hin dadhabne maatti qaanoftaati Yesuus Kiristoos waa'ee isaa dubbachuu maaliif qaanoftu sin fayyuun ilmaan namaa fayyuun karooraaf fedha Waaqayyooti sababa fedha Waaqayyoo ta'eef anaaf isin iyyuu fayyinee kun oddana jira galanni isaaf haa ta'u tu biyya lafaa keessatti hamneerra ta'e gudii goona beektu ni biyya lafaa nu argatee dhumatu mana kee kaasaa kee kaa hidhee nu kaa'e malee namoota qaqallaa seetanii kan addana jiru dubbii isaan hidhee nu teessise malee warra ibidda buusan ture biyya lafaa keessatti nurkaa gatee fideetu mana isaa keessa nu kaa'e maqaan isaa bara baraan ulfaatu kanaaf karoorri yaadni Waaqayyo inni bara baraa ilmaan namaa hundumtuu bifa fakkeenya Waaqayyootti kan morman hundumtuu akka fayyaniif itti gaafatamni kun immoo sinirra jira luba qabna sa dolalla ba'ee isinitti nan lallaba nama 600 addana ta'u qophaa akka attamitti waliin ga'a isintu na caalaa argaam nama lafa hojiitti fayyuun isaanii karooraaf fedha Waaqayyooti lammaffaa karooraaf fedhi Waaqayyoo ni lammaffaan hafuura qulqulluudhaan guutamuudha mee hafuura qulqulluun guutamuu jedhame mee dabalaame sadeessaame dhuguman isinitti himaa yoo na deeme isiniif wayya yoo na deebuudhaa baadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu ani yeroon dhaqee garuu isa isiniif nan erga inni yemmuu dhufu waa'ee cubbuu waa'ee qajeelummaa waa'ee firdii biyya lafaa hin hubachiisa isaan waan anatti hin amanneef cubbuu isaanii isaan anatti hin amannetti cubbuu isaanii nagarsiisa jira ani nan deema ana hafuura qulqulluun isinii erga jedhe gooftaan galanni isaaf haa ta'u utuu hafuura qulqulluun hin jiraanne waldaan kiristiyaanaa maal taati laata hafuurri qulqulluun
waa'ee cubbuu nama hubachiisa, nama ceephaa. Afur qulqulluun waa'ee nama gara biraa miti, waa'ee jireenya keessatti agarsiisa. Afur qulqulluun gara jireenya namaa yeroo dhufu qalbii namaa kana conscious inner mind namaa kanatti dubbata. Namni kan inni jalaa ba'uu hin dandeenye sammuu isaa jalaa ba'uu hin danda'u. Yoo inni dogoggora godhe ammeenya godhe jireenya isaa qajeelaa hin taane itti dubbata, convictii godha. Afaan Oromoon convictii maal akka ta'e hin beeku. Ceephaadha laata? Ceephoon xinnoo negatiiviidha. Isan erga jedhe gooftaan inni yeroo dhufu jedhe afur qulqulluu yeroo dhufu waa'ee cubbuu sana duwwaa miti, waa'ee qajeelummaa Waaqayyoo sana duwwaa miti, waa'ee firdii bara baraa isa qofa miti, waa'ee jireenya fuula dura jirus isin hubachiisa jedhe. Afur qulqulluun jireenya keessan haa argatu. Ameen ameen. Afur qulqulluun jireenya keenya haa argatu. Afur qulqulluun waa'ee cubbuu nama ceephaa. Iddoo tokko tokko dhattanii iddoo dhaquun isinii malee akka tasaatti of argitanii waanuma jaamaan nanna keessanitti namni taatanii beektu. Inuma isin hoosisee isin teessisee isinitti toluu didee bayyi fiigi isiniin jedhee amma iddoo sanaa baatanitti keessi keessan afurri keessan dhiphatee oo konkolaataa keessan lixxanii yookiin immoo tiraanspoortiin deemtu ta'e mana keessanitti galtan gabii tokkotu keessa keessanitti dhangala'a. Afurri qulqulluun nama ceephaa. Wanta namni godhu ceephoon isaa immoo ceephoo isaa nama ceepha'ee nama ifatee nama balleessu miti. Nama ceepha'eetu immoo karaa namatti agarsiisa. Karaa itti ceephoo kana jalaa baatu immoo laa kunootti jedha. Isa fannoo irratti du'e sanatti amanuu keetii jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namni ceephoo nama ceepha'ee madhiisa. Ceephoon afura qulqulluudha. Isa karaa namatti agarsiisudha. Convictii nama godhudha. Gara Waaqa Yesuus Kiristoos namatti agarsiisudha. Lammaffaa afurri qulqulluun lammaffaa nama dhalachiisa. Nama haaressa. Yoo afurri qulqulluun nama argate malee namni didaadhaan beektu namni hin jijjiiramne namni afurri qulqulluun hin tunne rakkisaadha. Hojii waldaa keessatti, hawaasa keessatti, gaa'ila keessatti namni afur qulqulluudhaan hin jijjiiramne afur qulqulluun kan hin haaressine haaruma afur qulqulluun jireenya isaa kan hin hojjetamne rakkisaadha namni afur qulqulluun isin haama'u. Afur qulqulluun lammaffaa nama dhalachiisa. Riijenereetii nama godha afur qulqulluun. Jireenya namaa kana haaressa afur qulqulluun. Galgala tokko namichi seera beeku tokkotu halkaniin gara Yesuus Kiristoos dhaqe. Hin qaana'e rabaayiidha namni kun. Nama seera warra Yihuudootaa kana cerceree qulqulleessee barsiisudha. Garuu waa'ee Yesuus Kiristoos dhaga'eera waan ta'eef halkaniin sursura halkanii of dhosseet Yesuus Kiristoos bira dhaqe. Mala gaafachuudhaaf malli hundumtuu isa bira jira. Mala seerri namaa hin deebifne. Mala beekumni namaa hin deebifne. Malli jireenyaa Yesuus Kiristoos qofaa bira jira. Fariisota keessaa namni Niqoodemoos jedhamu tokko tureedha. Yohaannis boqonnaa 3. Inni halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbii akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhuftee nu hin beekna. It's about knowledge. Akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhufnee asitti beekna gara sammuutti. Isa kana beekna. Caafata qulqullaarra jira waan ta'eef. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kanaan kan dandee agarsiisu in agarsiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguman sitti himaa eenyullee olii dhalachuudha yoo baatee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedhee deebiseef jedha. Dubbii guddaatti dubbate. Nama of tuulummaan hafuufame kana. Akka jedhu Phaawulos. Beekumsi nafuufayedha. Knowledge puffs up jedha. Nama seera warra Yihuudootaa kana qulqulleessee circiree sirriitti miicee bare kanatu ani beeka jedhe akkati barsiisaa Rabbiis taate milikkita agarsiiftu sunis gara sana agarsiisa eenyuyyuu Waaqayyo wajjin yoo ta'e malee isatti gootu kana gochuu hin danda'u jedhe. Hin jejjee ol kaase Yesuus Kiristoosii. Yesuus immoo dhaggeeffatee dhuguman siin jedhaa jedheen eenyuyyuu jedheen olii dhalachuudha yoo baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe.
dubbiin isaa dubbii isaati haasoftuu dubbii milikkita kee kanaa miti jedheen kan nama barbaachisu olii dhalachuudha hafuura qulqulluudhaan dhalachuudha egaa namichi inni kuni nama beekaadha nama barateedha dubbii akkuma itti himametti hubata dubbii galagalchee dhoksaa hubachuun isaaf hin kennamne amma sababiin isaa waliin dhalanne waan ta'eef dhoksaa hubachuun kan namaa kennamu hafuura qulqulluudhaan namni lammaffaa dhalateedha yookaan achi buugistaabilik jedhu warri Swiidishiidha akkuma inni barreeffame gogaama isaa fudhateen Yesus Kiristoos dhoksaa jireenyaatti dubbachaa jira jedhe namichoo Niqoodimoos immoo namni erga qancaree jedhe attamitti dhalachuu danda'a gadameessa haadha isaatichi lammaffaa galee dhalachuu hin danda'amoo jedhee Yesuusin gaafateedha isin galee hin mul'anneef hin haarofneef hin tuqamne waliin dhalanne waan ta'eef akkuma caafametti dhudhaa jira namichi Yesus Kiristoos waa'ee jireenyaa dubbata inni kuni garuu waanuma inni itti dubbate kan inni dubbate itti fudhate maaliif lammaffaan dhalanne waan ta'eef akkuma caafametti hubate Yesus Kiristoos ibsa isaatti fufeef kan jedheen kanaaf Yesus dhuguman sitti himaa eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baatee mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u garaa kutee gaasitti inni sitti taasa'u ganaarmee kee barbaadde piroosesiidhaan garaa haadha keetiitti deebita siin jedhaan jiru ati nama guddaadha samin inni naasaa jiru ati waan siyaasoftaa ani sachiin haasaa garaagaraan beekumsaan nama guddaadha inni waan siyaasaa Yesus Kiristoos garuu isa oliyaasaa sababiin isaa hin geeddaramne waan ta'eef sababiin isaa lammaffaan dhalanne waan ta'eef sababiin isaa fooniin jira waan ta'eef fooniin yaadan Yesus Kiristoos spiritual worlditti mul'ata waaqarraatti haasaa hafuuraatti ol ceesisaa jira namichicha dhoksaa waaqarraatti haasa'aa jira dhoksaan waaqarraa yoo jijjiirama malee namaan galu waaqa osoo na jijjiiru wanti waaqarraa hafuura waaqayyoon danda'ama wanti waaqarraa maaliifitu akkas jedhee beektu Yesus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 9 keessatti namoota 72 ergeetu tajaajila deemanii gammadanii gooftaadhaan nama maqaa keetiin seexanoonni hin ba'u dhukkubsatoonni hin fayyu humni dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa gurguddaatu ta'an inni kun isin hin dhibin jedheennaan seexanni akka bakakkaa waaqarraatu gadi bu'u argeera inni isiniif abbu'amuun isin hin dhibin jedheen dhukkubsatoonni fayyuun isin hin dhibin maqaan keessan galmee jireenya bara baraa irratti barreeffamuu isaatiif gammadaa jedheeti achi galagalee abbaa isaatiin yaa abbaa isa kana beektotaaf gurguddoota jalaa dhoksitee warra wallaalota kanatti waan mul'iteef sin galateeffadha jedhe dhoksaa kan namaa mul'isu hafuura waaqayyooti dhoksaa kan namatti agarsiisu waaqayyoodha dhoksaan hafuuraan namaa gala jirana dhoksaan hafuura qulqulluutti kennuudhaan of kennuudhaan namaa gala malee knowledge biyya lafaa garasi theologiin namaan galu barumsuma macaafa qulqulluu qadii baratanii diploomaa baratanii digirii baratanii PhD hojjetanii sareen duunne ta'anii dadachaanii kan ta'an jiru baay'een hin gargaaru miti hin gargaaru theologiin gatii dhabsiisamne theologiin baay'ee naqare kanaatti agarsiise waaqayyo maqaan isaa ulfaatu wanni barumsaa sun jiraachuusa dhoksaa hafuuraa kan namaa gashu garuu waaqayyo attamitti hafuura qulqulluutti jireenya ofii kennuudhaan attamitti gad of deebisuudhaan attamitti of tuulummaa ofii liqimsuudhaan waaqayyo kun hin caala jechuudhaan waaqayyoon ol kaasuudhaan hafuura qulqulluu jala of galchuudhaan hafuurri qulqulluun lammaffaa nama dhalachiisa Yesuusitti siqaa malee karkarsina yoo karkarsina ta'e keessummaa taanee dabarra maatiin taanu yoo jala lixan harka Waaqaa jalatti yoo dhiisan hafuurri qulqulluun jireenya keessan argata sadaffaa hafuurri qulqulluun jireenya kenna nama jireenyi isaa cubbuudhaan bade manca'e hafuurri qulqulluun jireenya nama sanaa yeroo argatu jireenyatti deebisa jireenya toorarraa bade tooratti deebisa cubbuun gaayileen diiga beektumni cubbuun maatiin diiga cubbuun jireenya namaa diiga namichi tokko naannoo biyya kanaatii
qacaramee gara Keeniyaa dhufe. Miindaan isaa ji'atti $12,000 Keeniyaa taa'e. Keeniyaa taa'eeti $12,000 argata jetti. Achi jiraattanii kana haasaadhaan dhageessu kana caalaa kan argatan baay'een jiraachuu hin biyyan. Garuu biyya Afrikaa kee taa'etu $12,000 argata jetti. Gammataame. Nam kun qodaa dhugaatii, qodaa tamboo, qodaa qumaaraa baataa waan hundumaa ta'e. Yeroo seenaa nama kanaa qoratan dursa inni Waaqayyo wajjin ture. Waaqayyo irraa galagaleetu biyya lafaatti dhaqee gale. Horiin isaa ji'a ga'uu dadhabee dhaqee liqeeffata. Afrikaa keessatti $12,000. Afrikaadha. Jedhana Keeniyaan isinitti maa jiraas miti. Yesus Kristos jireenya namaa yoo argate malee guddina miindaa keetii jiraatta miti. Hafuurri qulqulluun jireenya namaa yoo argate jireenya namaa jijjiira. Ekonomii namaan jijjiira, ilaalcha namaan jijjiira, gaa'ela namaan jijjiira, hawaasa waan hundumaa tiraansfoormii godha hafuurri qulqulluu yeroo dhufu. Hafuurri qulqulluun jireenya kenna. Namni Yesus Kristos gooftaa hafuura qulqulluutti jireenya isaa kenne jireenya argata. Yesus Qifirnaahoomitti yeroo barsiisee mana sagadaa keessatti kana hundumaa dubbate. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jechi jabaadha. Jechi kun jabaadha. Eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Yesus immoo bartoonni isaa kanarratti gungumuu isaanii beekee kun isin hin gufachiisaa. Ilmi namaa kun gara iddoo tureetti utuu ol ba'uu yoo argitanoo attamiree jedheetu hafuurri in jiraachisa. Hafuurri Waaqayyoo in jiraachisa. Foonni homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyas jedhe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Hafuurri in jiraachisa. Hafuurri Waaqayyoo nama jiraachisa. Nama jireenya hin qabnetti jireenya godha. Bifatti godha. Bocatti baasa. Karaatti agarsiisa. Nama joonjaadha sin jettantu jireenyi isaa toora qabachuu jalqaba. Hafuurri qulqulluun jireenya namaa yeroo argatu. Arfaffaa hafuurri qulqulluun namaa dubbata. Sii dubbata hafuurri Waaqayyoo. Biiroo kee dhaqee sii dubbata. Iddoo hojii kee dhaqee sii dubbata. Gurraacha nama kanaaf guddinni maloo jedhan inni immoo sii falma. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen. Yesus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommi koo na eegdu. Ani abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif in kenna. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu. Inni isiniif dubbata. Inni dubbata jedhu bifa sadiin kaa'u waa'ee kanaa yeroo hiikan warri hiikan. Akka itti kaa'u hafuurri qulqulluun advokeetiidha. Hafuurri qulqulluun defense attorneyidha. Hafuurri qulqulluun comforteriidha jedhu. Iddoo sana sadan dhaabata jechuudha hafuurri qulqulluun. Yeroo ati rakkina keessa dhattee galtu abukaatoo taa'ee sii dhaabatee sii falma. Yeroo ati mo'amuuf jettu keezii kee walitti qabee difendii si godha attorney generaalii keeti. Yeroo abdiin kee citee jedhu jabaadhu immoo taate mucaa Waaqayyoo ta'ee si jajjabeessa. Inni namaa dubbata yeroo jedhamu inni abukaatoodha, faccisaadha, jajjabeessaadha. Akka itti namaa dubbata maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo ati mo'amuuf kaatu faccisa sii dhiyeessa dhaabatee. Mbeettuma takka inni sii lolaa jirtu. Ati waa masaayyuu nu battu. Wanta isaa jiru iyyuu mbeettumati. Sababatti mucaa Waaqayyoo taateef inni abukaatoodhaa ta'ee dhaabatee sii falma. Namaa falma. Maqaan isaa ulfaatu. Waan nama jalaa fi dudduba deebi'ee namaa kaffalchiisa takka takka. Galmee galagalcha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
difeenni si godha dhaabate itti dubbatin gaaf tokko jedha dubbiin Waaqayyo Iyyaasuu lubicha carqii gurraachatti maree Waaqayyo duratti seexanni isa kasasuudhaaf dhiyeesseedha. Waaqayyo akkas jedhe dhiisi inni abidda keessaa ba'eedha. Harka kee irratti hin kaasin inni kan kooti ittiin jedheedha. Waaqayyo si falma. Ameen si falma Waaqayyo. Si dubbata Waaqayyo. Karaa fuula isaati si bira dhaabata Waaqayyo. Yerootti gadi buutu immoo si jajjabeessa Hafuurri Qulqulluun. Qophaa kee minaan si wajjinan jira waa hundaatu siin jedha. Hin baddu siin jedha. Biyyi lafaan baddan kufta karaarraa kaattee tasichi jireenya qabdu yeroo jedhu. Yesuus Kiristoos immoo akka jedha. Baddu jedha. Jaartii tokkotu iddoo tokkotti baay'ee rakkatu. Iyyumni gadheedha jedhan. Abbaan manaa isaanii irraa dadhabee ijoollee durbaa 4 fi dhiira 3 qabu. Galiin hin jiru. Baay'ee rakkatu. Rakkina isaa akkas hin jedhamne. Baay'ee rakkatu rakkina biyya keenyaa beektu namni yemmuu rakkatu baay'ee rakkata. Magaalaa jiraatu. Qonnaan hin jiru garuu hin kadhatu. Hin kadhatu Waaqayyoon. Kan inni irraanfanne gaaf tokko lafa kadhataa deemu somaaf kadhataan obboleettiin tokko hospitaalli naannoo keenya jira lafa hospitaala tuun ga'een karaa irratti ciniinsuun qabee abbaan manaa duukaan jiru. Achuma baay'ee nama dhibama akkaataatti Waaqayyo namatti dhimma ba'u. Baala warqee muranii lafa kaa'anii harka isaanii dhiqatanii naxalaa isaanii hidhatanii achumatti deessisan. Kadhata deemaa yeroo barumsa isaas hin qabaniin mucaanis haatis fayyaadha. Nama kanaan akkas jedhe Waaqayyo ana dhiisi baransii fidaa jedhee akka boosseetti naftutti hin jedhe. Tokkuma keessa piikii godha Waaqayyo yeroo nama guddisuu barbaadu baay'ee mini tokkuma kee hafuudha. Mucaa sadaffaa dhiiraa barsiisee maastersii fudhachiisee yuunivarsiitiitti hafee mucaa. Utuma achi jiru jaallatanii inni itti erganii. Dokterii ta'e mucaa. Inni dhufee gaafa iddoo qabatu obbolaa isaa tokko tokkoon funaane. Wal argine. Yesuus akkuma jedhe na jijjiire mana koo nan jedha. Yesuus nama hin gatu. Hafuura Qulqulluutti jireenya keessan laatu tanaan tiraansfoormii godha jireenya keessan. Mana keessan gaa'ila keessan tiraansfoormii godha. Hafuura Qulqulluutti of kennaa. Jala nan kachachallu. Hafuura Qulqulluutti jireenya keessan kennaa. Gidduun dhaabatinaa. Hafuura Waaqayyoo jala of galchaa. Isaa wajjiniin deemaa. Har'a irbaata Gooftaa Qulqulluu yeroo walii wajjiniin ayyaaneffannu. Mee jireenya nama kanaa yaalla. Jireenya Henook. Waaqayyo wajjin deemsa isaa waan godhateefi hin argamne Waaqayyo isa fudhateera. Yeroo Henook fudhatame namoonni dhaabatanii ilaalan turan ta'uu danda'a. Mul'isee godha waan ta'eef dhossaatti hin godhu. Eliyaasutuu Elsaa'iif namoonni isaa wajjin kutanii raajotaa jiranii fudhatame. Gooftaan utuu bartoonni dhaabbatanii ilaalanii ol ba'e. Deemsi isaa sanaan dura Waaqayyo wajjin ture. Ergi Maatusaalaa godhatee garuu bara si haftee ani deemsa koo Waaqayyo wajjin nan godhadha. Murteessaa nama murtoo barbaada Waaqayyo. Har'aa jalqabee yaa Waaqayyo kan sittiin tolu waan ta'eef hin godhu dhugaatii si rakkisa ta'e akka jedha Waaqayyoon. Dhugaatiin na rakkifteetti yaa Waaqayyo har'aa kaasee manuma dhugaatiin na godha. Murteessaa jireenya keessan irratti fakkeenyaan fudhadhe. Sakan waan biraa ta'uu danda'a. Nama murteeffate wajjin dhaabata Waaqayyo. Kottaarra kas jenna Waaqayyoon tarkaanfii amantii si wajjiniin fudhadhan. Argamuu kee keessan jiraadhaa jenna. Karooraaf fedha keettan walii galaa jenna. Yeroo sana Hafuurri Waaqayyoo nu gargaara. Mataa keenya gadi qabannee hafuura keenya sassaabbanna Waaqa duratti.